Bila sabina Jamalin Dabi. Wan walaloo Why murtu Walau dia dulu ni sirbi to kumami. lan yadaloo sun ka'eenyuti yadaloo waanan walaloo abbaa Yedalu Debar siapa kan? Yedalu Tanasrot. bas kadas umat Apakah sirbi ni panas terus boleh kata? Ni. Terima Tanasrotim. Akasiti ati Garu mo Abo wani narra birat lagi enggak pada usah. Wani narra birat lagi enggak pada. Jalan sih tanya tahu. Mama saya us wait lagi us. Inqajibin amma fi dalal. Tatanadi sa zamano. Sirbi jalan sih tanya tahu mama tagana ma eti ati sirbi tasun sirbi enyut. Amma refu sirbature abba. Arba kamakina ya guys tadi nama dia sirbi itu kojar wan jette jalan me ada abba kan kan air dia sirbi Sirba lamadaji adero sirba lamada sanji. mutur raga madu dera era Lamada san. mutur raga sedera Jalalti teenya taganamatan onnen nasarte ta umama faradan nundi higu ilmi nama jalalan jireenyi keenya cima ilmi nama tolayadani adamu yaasuuf dhaabbatani jettee nama hin caqasini kabaja beehessi nan darbini adawwin nu seente nun diigini jalalti teenya taganamatan onnen nasarte ta umama faradan nundi higu ilmi nama jalalan jireenyi keenya cima duranu akka wal jaalanna jettee nama maaliif caqasna oduu nama maaliif funaanna jalalaan bultii uwwifannaa qaawwa nuttiin seenan itti cufnaa. sirba kan makina dia itu sirbi dia mantu bini bro. Ni dhagenya ni dhagame. Rabbi lihat nu bira jira namni lihat nu bira jira weriyan ki yakawalin dia mujuru mume hot walin jirra yor khijibe sirba kan sirbi dia sirbi ne makina kasat Terb bas haja numan sirra fe dagalatum dagesani mo Aye ya wan khayti bi khayti Amma da cha sarakina amma koi rakina sirba kabda jettani maisin Bukan haga kana nu Dachas akkas namni sirbe jiru sirbi ulamaan kaadero kana Ana booda sii isaati sirba. miti jatte bar janne bar. adero amma sirba kana bodo wan godu marbalu amma ga warra mana kes jirtu isun tu be khay sai dia malu pada Jara khaynya lal. Sirbi achi dachas rabbi na jiru. gaafin kab jaartii fi ilmoo ni qabdamuu qabdu qoy zamaan waati amma rabshaa kanaa miti waan tana lameen maaddan baan Gaafa tu marri ku ko ibsa gaafi dabar. ibsaa waan jira maa sottan ni qabdamoo qabdu Ingkap Inkadi nafu di nafu samokam Oh iya itu Tafude rada sirbi jirtu. naa qabadhaatan bakka itti deebina tatanaa hin qabu jeenni itti deebina Okay. Tabira Satenya dhaggeeffadhaa yaa Abonas laa gursum jaartiinis ni jirti ilmoonis ni jirti. Okay, wardaalee mee dhaabbadhaa waa tokko obsaa mee akkam goona ni beektanii yaa zamanoo keenya mucaan amma dachaas keenya kuni xiqqashoo miira keessallee jira rifaatuun sitti jirti wanta kaa dubbannu la dachaas ati obboleessa keenya obsi dachaas Nasirullee keenya obsi obboleessa koo waan tokkoon sitti hima boruu ammas jaartii teetii fi ilmoo meediyaa kan irratti dawmannini yoo qabaatte jaartii fi ilmoo teetti booni dhala biraa jaarachuullee Yo atin adal tembe wan dalle kana tuwa Yo atin adal tembe ko male dalle kana tuwa
Ummato. Lama famu. Dalu Wala dhageen. Sagantaa dhuma jaalala isaati. Abolan dachaa Dachaas callisi. Kanamaatti sirbee Dachaas callisi. Waa'ee beekamtiin dhabu dhageessan. kan nuti fide waa'ee Abdii shanas ta'ee sirbuun danda'a. ni sirbitaa callisi. Zamaanoo atis callisi. Zamaanoo waan biraa nuti hin kaasina. Nama qaru dhabeeyyii nama ijaan hin agarre narraa barreeffatee fi waraabbatee addan beekne bira dhaqanii sirba tokko jalaa fuudhanii sirba kun kiyyajanii isa san ukkaamsu jechuun nama ifiifuu ijaan hin garre sagalee isaa dhabuun arda haqa isaa kanaa bee waa'ee isarratti fokkos goonee dhimma kanarratti odoo isa haa gargaaru. Sanii achitti waa'ee dachaasii fi wanni walitti gabbaan agarsiisa. Bakka dachaaf galatoomi. Naasiruu garuu nama ija hin qabne Gurbaa deebi'amee ibsa. Gurbaan isinitti taphachuu jira. Haala na gargaarsa. dhaggeeffadhaa kaasin. Keenyaa Isinitti hima. deebi'amee. Bee jira ministeerri dachaasi. Naasiroo naa gargaaraadhaati akka inni sirba hedduu qaba. Anillee na beeka Naasiroon sirba hedduu qaba kunoo isa gaafadha. Sirba kana sirba kaan jabate ittiin hojii sirbinu. An bilbila Sabriina Jamaaliin dhabeen ja'a inni immoo si jaaladhe isaartu sirraan miidhame ja'a. Kana garaagarummaan keenya. Yeedaran immoo ani immoo akkana akkan sirba Naasiroo gaafadha. Himee bara. maal fedha ibsaa himee bara. ibsaa himee jira dhagee amma dachaas wanta akka itti dhaabbata dhuma dachaas ani ilmoo siidhalu warri keenya nana baare takka ji lammaffaa filima kan kee filima kan kee dhaggeeffadhu dhagee wayiin filimni kee kasabaa filimni kee gubatee jira Waa'ee Sabriinaa gaafa boy. filimni kee gubatee jira mobaayila namaa kahattees deebisi Nageessaati filmaa fi jimmi wanni beektu hin jirtu ati simbaadha manguddoon jaalala ijoollee tuusee dura geessa Sabriinaallee Taatiin fayyaa. osoo itti Bineensa afaan namaa dhaggeeffadhu horoor kan dura miyyoo tanaati ammaan tana ati hattuudha bakka ati Ay jara kaya lameen muut godhi dachaas muutu rakaaye dachaas muutu rakaaye isaan lameen muutu rakaaye please nu qabashina namni isin iddoo jiru kun Nama gadaatanya deemina obboleeyyan asirra jirtan namni 2,900 kan dhaggeeffataa jirtan dubbiin dhugaa eessa akka jirtu gabaatee jirti gabaadhumaan namni irraa dhagee zamaanoonis galatoomi jeenitiin gara dhimma keenya deebina. Gargaarsi nuti obboleessa keenya dachaasiin gargaarree hojii sana hojjechiisuudhaaf yaalle hundi osoo tii dandeenyee gara abbaa keenyaa kana nu deebi'ee kajuu dhaamsa kiyya. Amma laayifii kanarraa akka gadi bu'een qarshii 5,000 abbaa keenya kanaaf waadaa seene yoo rabbiin alaaf isanii yoo illee gadhiisuu danda'a. Maqaa keenya anis kuma kudhanii galamsoo anis kuma kudhanii namoonni carraa walii haa kenninu kaasan carraa walii haa kenninu. Namoonni dhaggeeffadha. Manni zamaanoo kanarratti ibin karaa tiktookiin gargaaree tan laayifirra nama 3,000 nu daawwataa jira. Ililli irraa eegala waan barbaadan asirratti as darbaati inni sharafamaa fi tokko jira. kuma kudhan Murtii guutuu 5,000 Sabriina Raayis fuudha. Wardaan 10,000 istuudiyoo baadiyyaatti illee funyaan qabaa irraa fuudha. Nasrallee irraa fuudha. Anis 5,000 warri koomatti jalaa jiru bakka takka balaa dhiisuu qabna. Nama tokko kan galchuu irraa fuudha. Mee 10,000 warra jalatti maqaa barreessan kana hunda maqaa barreessuu hin dandeenyu. Ilillii fi leencaa fi waan qabdan asirratti as darbaa ittiin haa gargaaru. Bikki barreessaa haa gargaaramu. Haya mee akkaawuntii asuma jalaan nuuf Badu sirbuu baatus nama guddaadha waan ta'eef gargaaramuu qaba. 10,000 kajuu jiru jira akkaawuntii haa himnu ammumaa galchaniifi. akkawanti barreessaa Isaa barreessaa. dubbadhu samriyyee Okay, ani isaan Mee